Kiyaar Bashir baga rabbi si baasee, baga rabbi si oolchee, baga rabbiin lubbuu kee oolchee. Maal hojjetan obboleen kiyya? Wallaahi asiin waan namni bara kana keessatti saruu keessattuu jechuudha. Waa hedduutu deemaa jira jechuudha obboleen kiyya. Asumaan Kiyaar Bashirii fi akkasuma hiriyaa isaa baagitti baga rabbi si baasee. Duniyaan homaa miti, duniyaan dalagamtee argamte turallee dalagamtee fitti maantee. Wallaahi viidiyoo kana isirraa hojjedhaa tureesiyu garuu xiqqoo akkasuma waan jiruufi. Baga rabbi si baasee yaa'anii irra deebi'ee. Ganamseen ona የሸይጣን ሽራቸው ከትሞ በጀነት እያንዱ ጎረቤት እንደሆን ጓዴ ሰይዲ በወንጀል መንገዳ ጌዴ ላልተውት ነቢ ከእንግዲህ አገባው ሲሰመድ ganamseen ona የሸይጣን ሽራቸው ከትሞ በጀነት እያንዱ ጎረቤት እንደሆን ጓዴ ሰይዲ በወንጀል መንገዳ ጌዴ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fi keessan isin channel nagaa goota alhamdulillah galata rabbi. Har'a video nan qabadhee isin dhufe akkuma beekamu dhimma samoonaa Kiyaar Bashir irratti deemaa jirudha. Kiyaar Bashir irratti maaltu deemaa jira kan jedhu mootuyyuu walumaan laallaa jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Wallahi video kanaas maal like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu nu jabeessa. Una diddamee furu akka nagannu. Kanaaf obboleen kiyya wanni jechuu barbaade wallahi dasiin baga rabbi si baasee jedhaan ammallee irra deebi'ee bara kana keessatti wantoota hedduutu ta'amaa jira jechuudha. Wallahi dasiin rabbiin nu haa tiisu, rabbiin nu haa eegu jechuudha. Wallahi maaliif hojjettanii isa bichaa namoota wantoonni kun bakka hedduutti mul'ata jechuudha. Araba irratti mul'ata, Oromoo irratti mul'ata, Amaara irratti mul'ata. Wantoonni akkanaa kun jechuudha. Rabbiin nagaan isin baasee nagaan isin haa galchuu. Kan biyya keessallee kan biyya alallee warroonni makiinaa ooftan namoonni akkasuma biraallee of eeggannoo cimaan deema, of eeggachaa deema. Alhamdulillah rabbil alamin lubbuun gaafa rabbiin baase malee hin baatu jechuudha. Garuu akkuma asirratti foddaa maannoo suuraa isaa argitan kana waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Waan nama suukaneessa akka makiinaan sun itti ta'e isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota ahamshi wanna hunda caalaa mataan isaa nagaa qabaachuudha. Ani wanni har'a dhufee fi viidiyoo kana qabadhe akkasuma uummata kiyya isa gargaaraa jiran namoota rakkatan gargaaraa namoota gara adda addaatiin gargaaraa jiran wallaahi galateeffachuu barbaada. Oromoon kun akkamitti nama bira dhaabbataa kan jedhutu bakka baay'ee tokko na gammachiisa jechuudha. Kuni maalinni hojii isaatiin utoo inni dabadaa ta'ee utoo inni nama duraan badaa kan ta'u ta'ee har'allee mootuyyuu akkasumatti badii isaa wanni hojjete sun hundi isarratti hafa jechuudha. Wanni ta'e kun hundi garuu Kiyaar akka nuti beeknutti yeroo suudii jirurraa qabee hiriyaa isaa ture mucaa wallooti. Mucaan sun walloo na fakkaata. Yeroo sanatti qabsoo cimaa keessa turan isaanii jechuudha. Mucaa san garuu gara inni dhaqeen beeku mucaa xiqqaa wayiitu jira. Viidiyoo irratti akka arge ijoolleen suni mucaa wayii gara lolaatti seenan fakkaata. Isaan nama sadii. Ijoolleen kun sun sirriitti Kiyaar nama jira isa wajjin ture. Kiyaar nama yeroo dheeraadha jechuudha. Ergasillee karaa siyaasaatiin qabanii biyyallee galchanii lafa bakka karaa namni waan tokko gaafa ifaaju gaafa bitatu waan tokko dadhabbii isaa dayfa isaatiin bitata jechuudha. Maaliif hojjettanii dadhabbiin isaa amma inni makiinaa bite kana akkatti taa'ee hin filne dadhabeetiin dayfa isaa turuu irratti akkatti fite jechuudha. Keessattuu inni ulfaata biyya ambaa kana keessatti akkamitti akka dalagamee dhufu jechuudha. Alhamdulillah ala kulli haalee namni keenya haa ulfaatu haa barakatu. Akkasuma Naasir Aanolee fi akkasuma Abbaa Geettii fi ijoolleen namoonni hedduun waa'ee isaa irratti baay'ee hirmaatan jechuudha. Wallahi haa ulfaatanii haa galatoomanii hamma kana wal bira dhaabachuu waan guddaadha jechuudha. Maaliif hojjettanii kuni uma jiru. Wallahi namni yeroo kufetti dafee qoonnama qabu saba isaati malee saba biraati miti. Ijoolleen saba biraallee namni namatti waa fedhallee ta'uun gammadu. Ijoolleen saba biraallee ijoolleen goofandimii banii Kiyaar goofandimii banii kuni waan xiqqaa miti ka jedhanii gaafatan hin jiru. Kuni maaliif gaafatan ijoolleen saba biraa muudannoon isa dhaqqabe kun burnuu dhaqqabuu danda'a. Lafa biyya ambaa keessa jiraatte bakka feete jiraattus nu dhaqqabuu danda'a kan jedhan
san kaasan jechuudha isinii galee kanarraa ka'eetiniin gama kana gargaarsa kanaa godhe garuu irra guddinni kiyaar akkaawuntii isaa gonkumaan maxxanfanne sababni isallee bakka ammas dalagee argadhaa dalagee bitadha kan jedhu yaada isaa keessa galchuu danda'a namni ijoollee maxxansite isa duuba maxxansamee akkaawuntiin isa duuba maxxanfamee viidiyoon isa duuba gadhiifamee rakkoon isa mudate isa duuba gadhiifamee poostiin godhin gadhiifamee alhamdulillah alaa kulli haal mataa namaatu caala jechuudha ishee mataa namaatu caalaa isin jechuu barbaada namni jireenya isaa keessatti wanni isa muudanne lafa kanarratti ilma namaa kana wanni muudanne hin jiru abadan dhibbumaa dhibbatti wanni isa muudanne hin jiru maaliif jettanii kuni ni kufta ni kaata gisee kuftu jira gisee kaatu jira gisee gammadu jira gisee gadditu jira wattu lafa kanarratti sitti dhufa nuti beeknu malee nama kanatti dalagannaa kana godhannaa inni malee waan rabbiin godhan beeknu akka itti edan itti bulluu yoo hin beeknu jechuudha. Kun maaliif dhugumatti jechuudha isatu harkaa qaba waan hundaa. Makiinaa isaa tanallee waan akkanaa kanaan isa mudachuu akkuma rabbi turetti katabeef jechuudha. Rabbiin immoo deebii yookiin tacaaltu fiduufii danda'a. Dubartii takkatu maal jetti yeroo hundumaa yoo waa kufan yoo waa caban akka namni dubartiin arabaa amma hin kafaltanii maal jettan kana wallahi hin jettu dubartiin sun jechuudha. Wanni cabisu wayiif cabe akkasitti fudhatte isin wayiif cabe malee wanti bade sun wayiif bade hin aartu abadan jechuudha. Maaliif wayiif cabe jetti itti garanatti fudhatte amma dubartiin takka waan cabu sisaaba keessirraa muraa sirraa kafalatu qabanii sirraa akkas ta'uu qaban jettiniiti garuu isiin himootu jechuudha waan jettu san waan cabu san waan badu san ilaama bishaan tokko isee akka tol fuutee bishaan kun yoo harkaa kufe isee maal jetti baga kufe jetti otoo kufuu baatee bakka waan akkasiisan kaate wanni bade baga bade makiinallee baga gubatte jechuun rabbiin yookiin immoo san ka isanii caattu san bakka isaa buusee isaa bituu danda'a waan ta'eef. Hin beekamu waan rabbii kanaa wanni isa makiina sun gubatteefis hin beekamu gubeetteef jechuudha. Ahamshii mataa nama banutu caala. Kanaaf jechuudha namoonni biyyoota ambaa keessa jiran akkasuma dhugaa nama gammachiisan jechuudha. Keessattuu ijoollee shamarranii qarqaarsa irratti gara diinni rabbiitiin ta'e gara rakkataa ta'e gara beelaa ta'e hunduma keessattuu ni hirmaatti ijoolleen biyya arabaa jechuudha. Kuni ijoolleen biyya arabaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko kan nama gammachiisu keessaa isii tokko. Warroonni biyyoonni faranjillee akkas jedhanii ture. Viidiyoo kiyaar irratti maal jedhamee tureyyuu mucaa wayii nama wayiiti sagaleen dhagee wanti namootatiin hin jiru jedha. Sirri wanti nama hin muudanne keessattuu biyya ambaa kana keessatti wanti nama hin muudanne gonkumaa jiru. Mana arabaa ta'e biyya faranjii keessas ta'e ilmi namaa kun muudannoo kadhabe gonkumaa dhibbumaa dhibbatti hin jiru. Maaliif yoo jettanii jireenyi wayitti si fida jireenyi waa si mutachiisa jireenyi si gufachiisa jireenyi si mufachiisa jireenyi si gammachiisa gammachuu sargitee gadda sargitee waa hedduu keessa dabarta jechuudhaati. Kanaaf viidiyoo kiyaar irratti namoonni seenaa ofillee kaasantu jira. Maaliif seenaa ofii kana kaasan akka bakka inni ofittiin aarreef akka ofittiin gaddiniif nutis kana keessa dabarre yookiin viidiyoo namaa dhageeffachuu danda'a yookiin dhageeffachuu hin danda'u. Akka ofittiin aarreef akka ofittiin gaddiniif nuus bira jirra abshir jechuudhatu nama waan san kaasisiise jechuudha. Rakkoon har'aa bakka kana ga'e kun bakka kanas kan danda'adha. Namni maaliif si gargaara? Namni maaliif nama bira dhaabbata? Ka masgiidaa kennu tokko boruuf kennata. Ka dheebotaa dheebuu baasu boruuf kennata. Har'aaf otoo hin taane ka rakkataa rakkoo baatus boruuf. Maaliif ree? Ka amma namni masgiidaaf gisee waa kennatu xu'aayinaa godhaa obboleettii tiyyaa abbaa kiyyaa jedhee maaliif dubbata? Maaliif dubbata? Boruuf kennata. Namni mootu as keessatti nama rakkate nama akkatti waa muudatan gargaaruuf
borrakkoon akkasii sun na mudachuu mala. Hin beekamu kaa jireenya addunyaa kanaa kun. Kanaaf obboleen kiyya wanni viidiyoo kana waraabuu dhufe hammanuma jechuudha. Hammanuma maaliif namni waan tokko yeroo wanta ta'u keessatti waan sanarraa dubbachuun laasima. Baga si baasee jechuun ni laasima. Baga baatee jechuunis laasima. Kun immoo hooma jiru jechuudha. Namni miidiyaa qabu tokko waan tokkorraa dubbachuun dirqama isaati. Hamma beekurraa wallaalas ta'e beekas ta'e hamma beekurraa yaani hamma beeku sanarraa dubbachuun dirqama isaatti ta'a jechuudha. Laasima. Kanaaf hordoftootaafi kabajamtoota kiyyaa isin dhiifama. As waa jiran wallaahi du'aayinaa godha. As waa jiran jechuudha. As waan jiru bicha wallaale. Yeroo hundumaa as qoonqoo kanatti waa jira. Kana fakkaata. Inshaallah waan hundumaa rabbiin haa laafisu. Kabaayee nagaa rabbi nu haa galchu. Kan deemes nagaa rabbi haa galchu. Ijoolleen warroonni biyyoota hambaa keessa jiraatanii makiinaa ooftan jajjabaadhaa. Wal bira dhaabbadhaa. Yaani baatanii galtan of eeggannoo. Bakka asirrumatti banatanii maal jettanii fi booduu hin taane waa hunduu akkaataa qaba jechuudha. Kanaaf rabbiin isin haa tiisu, nullee haa tiisu, mana namaa keessa kan jiru isinis haa tiisu, biyya keessas biyya alaas ta'e rabbi kulli makiinaa rabbiin nu haa tiisu, rabbiin nu haa eegu. Maaliif namni yeroo ammaa kana karaa deemutti karaa maal jedhutti yoo namni irra guddina muuziqaa dhageeffachaa maal jechaa deemutti billaa boleessa kiyya kan islaamaa yeroo baatus yeroo galtus rabbiin nagaan isin haa galchu. Ka Oromoo taatanis ka amantaa biraa qabaattanis rabbiin nagaan isin baasee nagaan isin haa galchu. Maaliif nagaa barbaanna waan ta'eef hamtuu namatti yaadu hin barbaannu khayrii nama yaadu barbaanna waan ta'eef du'aa itti yaallee akka isin qaqqabdu odii isinirraa qaba. Viidiyicha kana mootiyyuu akka laayik gootan, akka sheer gootan, akka sabskiraayib gootan namoonni yaada qabdan yaada keessan akka laaf gootan abdii guddaa isinirraa qaba. Sababni isallee maaliif yaada yoo qabaattee ati yaada qabaattee taanaan yaada kee ibsachuu hin dandeettaa. Namoonni mootiyyuu mudannoo garaagaraa qabaatanis mudannoo keessan naaf qooduu ni dandeettanii gama viidiyootti jijjiiree isin birachuu danda'a waan ta'eef. Inshaallah rabbiin fuula dura keenya kana caalaa bal'inaa booda hojjechuu dandeenya, booda dhibbachuu dandeenya waan ta'eef hin beekamu. Ana rabbii kana fuuldura ifa ta'uu danda'a. Akka amma mana namaatti dhiphannee yeroo waraabnu sagalee sodaachaa sa'aatii keenya hirribaa kunuun sa'aatii isaa rafanitu bakka yaani jireenyummaa biyya hambaa kunuyyuu baay'eetu ulfaata. Garuu utuma gammachuu qabu ni ulfaata namoota waan kana naannessan irratti jechuudha. Inshaallah ala kulli haala hundumaaf iyyuu rabbiin kiyya nu haa laafisu, rabbiin yaada muraada keenya nu haa guutu, dachii namaanaa nu haa baattu, rabbiin fayyaa nu kenne, imaana nu kennu haa kennu isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoon kiyyaadha. Kana fakkaataa yoo yaada qabaattan yoo qeeqa qabaattan ahla wasaala fiikum. Qeequu mirga qabdanii yaada kennachuu mirga qabdanii yoo dogongora san sirreessa jechuu mirga qabdanii hundumaanuu isin heeyyamee jira jechuudha. Gama kootiin maaliif hojjettan dirqama isin heeyyama. Garuu akkuma achi keessatti ilmaata akka waa'ee arabaan jennu baay'ee isin jaaladhaa, baay'ee isin kabajaa. Na jajjabeessitanii hamma kanaan nagahuun keessan hedduu takka kan tolu. Sababni isallee ani akka duraanitti nama bira deemu akka duraanitti maal jechuudha dhugumatti ni ulfaata. Alhamdulillah rabbil alamin ahamshii fayyaa qabaachuudha. Qabbi fayyaa nagalitti alhamdulillah. Inni guddaan kana amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuttuun keessan